Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota keenya. Har'a waan ajaa'ibaa tokko isin qabadhee dhufee jira. Waan ajaa'ibaa kunis maal yoo jettan otoo karaa isaatiin darbiin ijoollee Suudiidhaa dararamaa jiraniif akka Rabbiin kadhattan isin gaafadha. Akka amantii keessanitti hundi keessanuu jechuudha. Akkasumas miidiyaaleen gurguddaan warri ummata biratti dhageetti qabdan ummata kanaaf akka sagalee taatan ranumaan isin gaafadha. Tole hordoftootaaf kabajamtoota keenya guyyaa boqonnaa kiyyaati ajiin illee mana jiru kophaa kiyya mana jira. Ajii irratti biraankii ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufee jira. Amma ajii faana nyaata nyaanne kaanee ajii na lambaa jedhee na biraa deeme. Amma manni na biraa bayetti yaadni wayinaa dhufnaan akkamitti biraankii irratti hojjedhu jedhee yaadee dhufe jechuudha. Biraankichi yaadee dhufe kunis maal isinitti fakkaatan? Amma garanumaan gara yaada biraankichaatti isin dabarsa. Yaadni biraankichaa maal yoo jettan ajii waggaa guutuu akka dalagaarra hin turre isin hundumtuu ni beektan. Kanaafuu yeroo inni deebi'e lagaa wayisii argee jiraatii ni dalagdaa jedhee gaafadha. Dalagaa kan na argite jedhee yoo na gaafate dalagaa humnaati. Qama dalagaa kana seentee aniifatillee yeroo gabaabduu keessatti jijjiiramuu qabdan jedhan. Mee ajiin dalagaa kana nan dalaga yeroo dhufe nan dalagaa jedhamoo yookiin hin dalagu jedhamoo walumaan laallaa anillee dalagaa wayyuu hin argine kan keessa gochuu jira. Dhugumaan yoo nan dalaga jedhe dhuguma dalagaa dhabee taa'aa jechuudha. Yoommoo hin dalagu jedhe numnuma komu'eeffatee taa'aa jechuudha. Guyyaan isa dhumaa ajii har'umaa dalagaa dhabee taa'uu jira moo dalagaa jibbee taa'uu jira? Asumaan qormaata ajiidhaaf ta'a. Viidiyoo kanarratti amma waddaan baafannaa jechuudha. Yoo dhugumaan dalagaa dura dhabee taa'uu jiraate ni seena. Yoommoo humna komu'eeffatee taa'uu jiraate hin seenu jedha. Kanaafuu waan inni ulaaluudhaaf amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa affeerraa keenya. Warra mana keenyaaf haaraa taatan sheer, sabiskiraayib, laayik gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Waan amma ammaa nu hordoftaniif galatoomaa amma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turan. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya amma ajiin dhufuu gahee jira. Kaameraadhas kadhee jira. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa. Ajii waan inni jedhu walumaan laalla. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya amma ajiin dhufee jira. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa affeerraa keenya. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah. Baga gammaddee aji. Hah? Baga gammaddee. Maal? Kan jedhe siima. Maaltu? Maal jedhe siima? Maaltu kanatti bakka hojii sanatti? Maal jedhe siima? Maaltu? Dalagaan si arge. Dalagaan si arge? Dalagaan si arge dalagaa sayyuu dalagaa ajaa'ibaa. Dhugaamu? Dhugaa. Eessan argite kanaaf? Asumaan si arge. Eessa? Asuma keessa. Jechuun yoom eenyu sitti? Akkam eenyutu sitti hime si arge jechuudha si arge. Dallaalarraa argite moo eenyurraa argite moo ofuma argite? Laan namumarraan si arge dallaalaa miti. Hin dalagdaame? Dalagaa akkam? Dalagaa ajaa'ibaa. Kala akkas taanaan rakkoo qabu. Hin dalaga. Waan akkam gaafattee garbaate? Dalagaa ajaa'ibaatiin siin jedha. Dalagaa bareedu ati yaa argite makamaa namni uumantaan illee bareedu namaan jedhee nama haasaa nama guutaati. Akkamitti waan hin taane bareeda namaan jedhanii namni. Ati ofii keetii ijjateen teessee argite dheedhee. Moo qabu? Dhaqeen argine kan dalagaa dhiiraati kan dubaraa miti kan dubartii otoo ta'e dhaqee ilaala. Leeshin gaafatirree maal Kan dhiiraati waan ta'eef sitti dhaqee ilaala malee anaa miti kan dhaqee ilaala. maal dalaganii mana nyaataa keessa moo biiroo keessa moo waan akkam silaa gaafachuu dhabde lakkoofsa raafutee namichi. Lakkoofsa illee irraa fuudhee jira. Yoom adeemu jedharee yoo fitis hin jedhe. Borurra jalqabuu dandeessa. Dalagamu. Tole bareeda. Garuu waan akkamitti gaafattee laata? Dalagaan isaa dalagaa ajaa'ibaati. Bareeda jedhanii? Bareeda. Maallaqni isaa oomishee galaata? Maallaqni isaa baatirraa $500. 500? Allah akka isaan ammaa maan deemna?
Laa baroolaa jalqabda har'aa miti baroolaa jalqabda. Kastaan bareeda galatoom jaartee baay'ee galatoom. Dhugaa rabbi ka waggaa guutuu mana taa'aa beekuna baay'ee ulfaadhu kabajan. Homaa rakkoon qabu. Garuu akkasiin jedhu namichi akka ati gaafattee mana nyaataa keessa hin jedhamu mana hakimaa keessa hin jedhamu addumallee siin baasisti nuni waan iddoon ta'e. Natti meeraallee namichi magaazina keessa naan jedhe. Magaazina keessa? Magaazina akka? Jechuun xiqqoo hojii humnaa ta'uu danda'a. Hojii magaazina akka maal dalagaa laata magaazina keessatti? Ati maashallaa furdaadha waan taateef namichillee nama furdaan barbaada waan jedheef Isuusi gurguddaa kanarraa waa bubbuusuu waa itti deddeebisuu waan akkasiiti. Waa baadhatanii? Eegaa irraa bubbuusuu itti deddeebisuu waa baadhatuure. Waa baadhachuu ni ulfaata caaltu akka sana dhugaa rabbiin ulfaata. Akkamitti ulfaatamee hojii kana eenyuuf keessa? Laa ta'ullee egaa anama makiina gubbaa waa baadhadhee egaa anama waa ol deebisuu waa baadhachuun kun mee asummaa nuti qomallee mee xiqqoo sitti ulfaata angaruu mee hin beekne ilaallamee garuu waa hundaa'u. Maal rakkoo qaba wal baasuu gad deebisuun. Humtaa lafa wal baadhatanii barra humtaa lafa baadhatanii yeroo kanneen baadhu kana yoo akka sana kufee yoo akka isaa miidhame yoo akka isaa hundaa jedhee maali garuu dalagaa biraa barbaada dhiise dhugaa mucaan hin jiru yennan. Laa of eeggannoon dalagdaa jiru. Dalagaan of eeggannoon malee mana taa'anii wajjin dhabamee wajjin maal ta'e jechuun kun immoo si dhifa hojii argattee to'ate. Ani mana arabaa girgiddaa dhiqaan jiru girgiddaa isaatii girgiddaa mi'a afur dhiqaan jiru. La dalagaa waa dhiqaa. Shinti beetii arabaa dhiqaan jiru. Dalagaan akka salphaa hin jiru. La aadi yoo waan dhiqan argite waan jidaara dhiquuf shinti beetii dhiquuf yoo na argite aadi rakkoon qabu garuu waa baadhachuu kana dhugaa rabbiin angaruma amma duraan natti na jamtu yaaltu amma duraan natti na jamtu yoo amma waa baadhadhee booda anummaa kun miidhaa guddaan dura godhan ta'a. Waa baadhachuu kana garuu an durallee jaaladhu beeku. Akkamitti jaalatu hojii of eeggannoon hojjetaa siin jedhe hundumti keenya hojii humna hojjenna of eeggannoon hojjenna. Atamma mucama sanii dawwaliiti waan jettuun nazaafaa yookaan qulqullinni ni jira qulqullina yoo jiraate jedhi itti mucaan dalagaa humna sanii xiqqoo wootuna dhukkuba jedhee jettaan. Maal dhukkubaatti kadhatati fayyaa qabda? Fayyaa qaballee garuu waa baadhachuu kana jaaladhu beeku jaalatu kanuma malee an biraatiin beeku. Hojiidhuma hojjechuun jaaladhu. Hojii hojjechuun akkamiin jaaladhu hojii hojjechuun jaaladhu dhugaa rabbii maal ta'a. Wata hojii hojjechuu jaalatteeti hin hojjetta. Hin hojjedhaamee hojii humnaa waa baadhachuu kana xiqqoo malee naa yaaddu. Ani siif hin yaada ji. Situ naaf hin yaadne malee ani siif hin yaada. Ani akkamiin siif yaadne? Naa yaaddati sin gargaaraa nan hojjedhaa jetta. Sin gargaaraa. Ati naa yaaddu jechuudha. Caaltu dhagaye sin gargaaraa hojii salphaa na fidiiti. Hojii salphaa waan akkana mana akkana kanneen yoo ta'e adi waan ulfaanne waan hin baadhanne waa baadhachuu uumaa keetti hin jaaladhu waa baadhachuun. Maalati qilleedhaa cabdamoo yoo baatatte? Laa cabinnaaf illee sun taane akkanuma waa baadhachuun maali namni bara yoo waa baadhate yookaan miila jalaa looyee cabaa fuuldura mana hojii jiraachuun barbaadu. Nan barbaada akkamittiin hin barbaadne. Barbaadda akkamiin waan akkanaan jettanii yaaddu. Dalagi siin jechuun jira waan biraa godhe siin hin jechaa hin jiru wajjin. Namni hundumtuu akkanumatti dalaga. Sibichaa miti. Garuu laa dhugaa rabbi caaltu yoo argite dalagaa biraa na barbaade malee waa baadhachuu makiina irraa waa buusaa magaazina keessa makiina irraa wannaa gochuu dalagaa biraa deemee barbaadadha malee san hin dalagu. Dalagaa biraan barbaadadha. Waggaa tokko guutuu mana ciisaan baane akkamitti dalagaa biraa barbaadatta? Durummaan barbaaddetti waggaa tokko guutuu. Iski goddanyoota keemee ilaalimee akkatti isaan dalagan ani guyyaa tokko isaanii dalagaa irraa ooluu hin argeen beeku. Alamma manuma ciisaa oolta. Maaluma godhannaa jette carraa kana namni hunduu carraa ofii nyaata. Carraa mee dalagaa salphaa na fidi yoo dalagachuu dide akkana naan jee gara dalagaa magaazina irraa makiina irraa waa baadhatan kuntaala baadhatan dalagaa naan jette maal ati mee dhaxxayyuu hin argine. Asuma achitti sodaattee kunnatti ulfaataa kun wajjin kufaa kun miilli na cabaa jechaa jirta malee dhaxxayyuun laale. Dhaqii dura laalite yoo sitti ulfaate hin dhiisa. Sitaa yoo qallaali ta'e hin hojjetu. Atummaa waa baadhatan naan jenne. Akka namichi natti mette gabbuusuu ol baasuudha naan jedhe. Gabbuusuu ol baasuu jechuun baadhatee ol baaftu malee lafarra dhiitaa baafta. Atummaa nu dhaxxee laalle mabda dhabdatuma laaliin. Akkana dhugaa rabbi hin dalagu namicha dawwalee ta'e yoo argite kan biraa barbaadee jedhee dalagaa akkanaan dalagu humnaan dalagu. Ajji namni torbee tokko guyyaa lama deemee ilaalee natti ulfaate jedha malee
namni manuma taa'e kun ni ulfaataa kun akkas ta'a jechuun qabu. Attayyuu ni ilaalle akkamitti akkas jechaa achi. Mootummaan na jinnaa himtee bira kanaas maa erga ati natti himtee kana michi akka jedhu yoo ana biyya kana wanni baadhatan sibiila gurguddaa baadhatanii. Yoo inni na keessa dho'ee fuuldura natti naa jamtu jechuudha walumaa galatti. Ati humna dhiiga kun dhuguu mi'eeffatte malee osoo kana ta'uu baate deemtee ilaaltee yoo sitti ulfaate illee otoo na yaadde in hojjetta. Garuu ati naaf hin yaaddu. Akkami siif yaadne jaaltummaa akkami si yaadaa mee akkamitti naa nyette mee ana kana. Hojjedhuun sin jedhe dalagaan argame dalagi. Dalagaan argame dalagaa akkana akkamitti argina jetta jaaltummaa nuyi xiqqoo malee yaaddu. Kumtaala baadhadhu taanaa biyya galee naan jettuure biyya galeen baadhadhu kumtaala. Dhaqiitii ilaaliitii yoo sitti ulfaate hin dhiista. Namni dura ilaalee yoo namatti ulfaate yoo namaa ta'uu dide hin dhiisa malee asuma taa'ee kun hin ulfaata kun hin laafaa jechuu miti. Achi kamaa callistaree. Akkam taaree kan jedhu akkam ta'e na jettisaa. Amma deemnee namicha bira deemnee namichaa walii galtanii boru dalagaa jalqabda. Dalagaa ulfaatu maa na fidda jaaltu dalagaa ulfaatu maana jingitaa. Yaa achi ilaaliitii yoo sii ta'uu baate hin dhiista. Sinni dirqamsiisu. Kalas deemi ilaali go'atummaan yoo dalagaa ulfaatu ta'e kalas deemi ilaali natti. Maala natti hojjetan ilaalaare. Ta'ullee ulfaatu iyyuu makiin keeti ilaali. Yoo wanni kun ulfaatu naa jetta ani dalagaa yaabuu deemi. Walumaan deemne ilaalla. Anamma alaa dhufee bira dadhabee dhufe. Akkuma tasuma meechi. Asuma namichaa walii galtanii deebina. Kalas boruma naadhisi boruma haati. Atillee boruma yeroo dalagaa deemtu achumaan achi nageessitee yookaan immoo achumaan laalaa yookaan immoo yoo ulfaate kalas. Amma yoo deemne ilaallee deebinee wajjin. Amma gana aduu keessa dhufe manuma aduu keessa amma dhufe wanta xiqqoo boqonnaa. Miilaan hin deemnu mee taaksiin deemna. Tamam booda deemnaa sin jedhe jaaltu maata. Inni bara dalagaa humnaati. Dalagaa humnaa maa itti na dhiibdaa. Yaa jaadhan dalagdu mee har'a ilaalchaaf deemne malee har'a dalagaan jalqabdu. Inni jalqabdullee taanaan dalagaa humnaati kan jettu simannatti beeku kunu. Dalagichi dalagaa humnaati. Dalagaa humnaa maal gootatti na dhiibdare. Yoo waan inni ulfaatu. Mee akka dalagaa humnaati deemii jettee humnaatti na dhiibu yoo dalagaa biraa dalagaa salphaan naa laaltu. Ani kun yoo boru miidhame yoo amboreen kun ani kun boru miidhame yoo humnaa jedhe namni booda na walii rakkatu eenyu simaami. Namicha mana gahu akkamitti miidhamaa? Atin killee miti mee kan cabdu. Ka'an man deemna. Kai kan baanaa jikkaa hin deemna. Tamaan xiqqoo boqonnaa fudhataa egaa yaaltu maal taasisa? Boqonnaan kan maaliiti kai hojii isa kamirraa naa dhuftanuu kanneen? Maatarra mana ol deemi? Anarra mana na oole. Erga mana ol taate boqonnaa fudhataa ol deemi ambar alaa aduu keessa wan deemaa dhufe. Wookisuma gochaa oolte malee. Taaksiilee yaabani miilumaan eessaa isa ragaa dhufu jira. Amma taaksiidhaan deemnaa kai. Tamaamina naa atumaa taa'ee maa xiqqoo haarabaan. Achi kai wanni na jalaan ta'ini. Sanafi na jalaan ta'ini kai. Mee maal goonaa jirtan naa jiraatu yaaltu? Namicha bira deemnaa kai insi hin jechaa jira. Beelaa jirallee. Beelaa jirallee. Kan nyaattee baatee hoo? Maa ganama yaadee dhufe yoo misaa nyaanne gamma. Kai nama dalagaa waliin nyaata. Nama dalagee nyaata. Teessee nyaachuu barte. Tamaan qohi kan hin deemna maa ariifata isaa takkanatti. Lafa ol ka'iinsi hin jee. Laa ilaaha illallah. Yaa namni xiqqoo malee mana kana seenanii taa'uu hin danda'amu moo maqaa beekuu hin deemna. Taa hin deemnu. Bagansi arge. Ati teessee dhiiga koo dhuguu barbaadde humna koo nyaachuu barbaadde dalagaan hin jiru dalagaan otoo jiru baguman si arge. Maal beekuu hin deemna. Hin deemne eessayyuu hin deemnu. Maa hin deemna jennaan. Ani piraankisi gochaa jira. Piraankii maali? Piraankisi gochaa jira malee hojjaa tokkoyyuu hin argine ati humna koo mi'eeffattee mana ciisaa oolta. Hojjaan hin dhabamne miti. Hojjaan dhabamee miti kan mana teessu. Mee deebii naffi diraa hojii naffi isin jedhan jiru? Naffi isin jedhan jiru. Duran dalagu jechaa jirtu. Hojii humnaati kaa hojii humnaa yoo ta'e waan hojii humnaan hojjechaa jiru. Mee hojii ati qulqullina dalagaa qulqullina ofii dalagu kan nageessan hin dalaga qulqullina. Ati dubartii miti kaa kan mana rabaa dalagdu. Akkam godhanii mee Otoma akkuma mana rabaa dalagu mana rabaa seenii dalagisiin otoo seensisanii gisee sanas kun ulfaata hojii humnaati. Ani qormaata si dhiyeessee jira. Kamaali qormaani kana kamaali? Hojii dhabdee teessamoo dhugumaan hojii dhabdee teessamoo ani hojii wayiillee siin argine piraankisi gochuu jira. Laali kameeraa. Piraankii maali jaaltu? Piraankiidhaati dhugumaan hojii dhabdee mana teessamoo hojii jibbitee mana teessaa qormaata si dhiyeessuu jira. Hojii jibbitee dalagaa deemii simintoo baadhu kumtaala baadhu naan jettan dalagaa kumtaala baadhu yoo ta'e biyya galiin baadhu maal godha as telegana kumtaala baadhaan dhufe. Hojiin salphaan otoo jiraatellee akkasumaan hojjettan. Hojii salphaa barbaaditi.
Yoo waan hojjechuu dubbadhu yookaan ammoo akkan dhaabbatee uumar argitu ofirraa hawwan jirin. Wayii. Akkam waan piraanki akkana akkamiin piraanki itti uumar argitu narra hojjetaa? Uummanni keenya illee asuma naabee kana hojii dhabdee fi hojiin argame mana taa'u gahe. Uummanni wanni beekan jiru uummanni jechuun hojii akkana hojii humnaa kumtaala baadhadhu simmintuu baadhadhu hojii akkana makiinaa kaan ol qabi wanna kana eebi wanna kana ta'u. Mana ciisuu fi gada kaaman biyyaa baate. Akka jaartitii amaree kanaati an dalaan qabu hojjedhu na nyaachisa wanni biraa maali? Hojjedhu na nyaachisa. Eega. An dirqama qabu hojjedhee si nyaachisa. Dhiisi mana isaa jaalladha wanni biraa maali? Nyaachisa malee an hojjetee si nyaachisuu dirqama. Hojii dhabe hagaan hojii argadhee hojjedhee si nyaachisuuf kalaas hojii dhabe waan ta'eef yeroo hojii argadhee hojjedhee si nyaachisa hagasii hojjedhu nyaachisa kalaas wanni biraa maali? Ati kan mana teessuuf hojiin dhabamee miti. Biyya kana kimee si qofa dalagee dalagu jira maal akkana ofii koo eeggatee qofa dalagu jiru akkata si qofa dalagu jira dubartii meeqa dalagu jira wayi si qofa. Kan dubartoota nan galchu kan konsitti muu jira. Kalaas kanaafuu akkamitti hojii humnaa dalagii kumtaala baadhadhu maarree baadhadhu maal? Dirqama hojjettee na nyaachisuu qabda. Kan inni si nyaachisu ati na nyaachisuu qabda malee ani hojjedhee si nyaachisuu hin qabu. Kalaas dalagaan haaree hojjedhee si nyaachisa rakkoo hin qabu. Dalagaan guutee jira simmatiin hojjenne malee. Kalaas dalagaa guutuu sana fidii na naqi akkasit ilaalla. Maa dubartoonni si qofa dubartoonni hojjetaan uummadaan waatummaa wali xiixii akka qorsoo eelee wannaa ituma xiixii yaa'ubsaati. Ati maalumti si aarsaa jirame faallaadhaa? Faallaadhaa maaree? Kan inni naaruu qabaata haaruu jirtame. Haaruu akkamii akkana jetta akkamii dalagaa simmintoo baadhu kumtaala baadhu nan jettati. Hiyyaatu tokko malee. Sibichaa miti kan baadhatu. Eenyutu baadhatame? Namni hundumtuu kanumatti baadhatee of jijjiiruu jira. Of jijjiiruu jira kala an jijjiirraa kumtaala hin barbaadu kana gatta. Kumtaala baadhatanii kana kumtaala baadhee ati mana si akka beektaa? Hordoftoota keenya ajjiin hojii fe'ii qaba fedhiin qabu walumaan arginee jirra. Viidiyoon kun ragaadha. Warroonni durra mucaan kun siin ta'u jettanii na gorsuu turtan baay'ee galatoomaa ulfaadha. Anis yaada isaa guutuutti argee jira. Waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadha kabajamaa. Anis akkuma na jaalattan baay'ee sin jaaladha.